Naasiraan loleetti feemasiin gurguddaan sii galee amma reediileen iddoo feemasii ta'uyyuu gara yuutuubaraati sii galee. Isin qooyi akkasi koomandootti xireeffannaa wayii isin godhammoo wanni shamara teena tana kun meeqatu isinii booya eegalee moo walii galtee dadhabdammoo maaliifiin gara siyaada amma isin gurguddaan kunu garas deemee nullee guyyaa rabbii maraasuma kutaa biraat dawwallee wallolaa ol sigalee afaan walitti hin beeynu loqoda walitti hin beeynu sigalee badda bu'aanu jenneen kun gowwaan eessa namnummaan feemasiin jaartii arsii ujala qabu jiraa yuusin akkuma oromootu feemasiin maan oromootu feemasii oromootii iyyuu miti no feemasii oromootii miti amma fakkeenyaaf daaddan waa si himuufi akkuma oromootitti namni feemasiin jaartiin isaa arsii jira een jira eenyuun kutaa biraarraa kanurraa fuudhe miliyaana eenyuun amma fakkeenyaaf naawi majabalirraa yoo fudhanne feemasii warra jimmaati. Hamzaa fi naawi lakkaa'in eega wal faffammatanii wal fuudhani ka waliin turan ba'a. Warra waliin ture keessaa. Kana ganaa callaa girdiin addaan baane waliin hin hiyyoomanne waliin hin beelofne waliin hin dheebonne maal hin jenne ayittaawwaqe eegizee guddaa ino waliin qaxxaluun mala wal darbuun mala ganaadha kunniin hin calalamne kature. Kature keessa amma fakkeenyaaf eessaan kature himannaree kunoo dhagayi kature keessa murtii guutoo kabira murtii guutoon jira murtii guutoo beekama feemasii akkasiitiillee miti muudiin irratti hin qabatin amma murtii guutoo fa'aa fiddanii inni barri feemasii hoolota fa'aa bitu sii galee feemasii hoolota illee amma bakka waan asii kaaseef sitti himamu dubartiin teenna ati birrii kana hunda gannayxee fuutee jechuudha. Gabbartee abbaa biddilimsii bittee birrii gabbaraa baaftee haadhaa wayaa bittee obboleessaa motora bittee abbeeraa gaabii bittee adaadaa sabbata bittee maal jettee kaatee waccii kana hunda kassartee jechuudha akkana makiinaa bituutitti baaftee kaatee gizee tachii galtee mana kana keessatti yoo waan wayii sargii wayii jiraate. Ayyaanni wayii jiraate sagantaa wayii jiraate ati namuma filiqqise tokko dhala barri tokko jinsuuraa kaate chuma wambara jedhamu sitti gurureeti. Maafi dimokiraasii siin kennitu waan kana sirreeffatuu qabdi shamarran arsii. Hin deebitanii itti himna waa'ee kana guyyaa rabbii mana banannee haasofna. Dachaatanii. Laa nuti yoo deemu akka waaqoo guutuu baanu gabrummaa heddaa waaqni muufi bara yoo manu deemuu baannellee dhaloonni duuban dhufu firiidamii argatee waliin qaxxala. An dubartii arsii bar jamiila dura lama qaba dadhabee ofirraa dhiise. Doktora dhagaye amma laali fakkeenyaaf mee isin kun adda addaayyuu namni karaa dabarsisii fi dhugaa yoo dubbannisii fi naasiraan oleeti. Isinirra laale daaddaanu galee. Silaa garas guutuun badu lammaffaallee taatu hooma abdanna jennee odoo shamarran teenne jala deemtee daaddaa jettuun nu gatte sii galee dhugaa yoo dubbanne. Waan akkanatti garanna kenna kana carraa nurraa dhabdan amma himannaa tokko himatteerta himannaa kana halkanii guyyaa iyyinee iyyisiifnee ni sirreessisiifanna dachaatanii galtanii takkatan. Nu eessa gallaree shamarri keenya bar hin bareedanii dhaabbatallee hin qaban wallaahi suurallee hin bayaaf dhaabbatallee hin qaban hin bareedanillee rakkoon jaraa hin gururi'an akka dhalaan biraati biraan dhaabbattee suuraati wajjin kaatuun barbaaddu sitti gururiiti. Akka saree wanno jaalala bar sun waan biraati mi bar doktora jaalala fakkeenya meela lamma firiidamii jechuuni eshi amma fakkeenya okay jaalala sitima sargiidha qaanamma sargiidha isiin wambarisa irra ta'aa jirti takkarutee asiin suura yoo na wajjin kaate cinaacha kanarraa muxxee qabdi wanni isiin gururiitu maaltu jira kuna wajjin manaa baane namitti sanii miti kaa sanii miti doktora amma fakkeenyaa fi maal jedhani mammaaksa Oromoo keessatti mammaaksa wayiiti. Ulattee dheeda baratti waan jedhan tokko beektaati. Ulata san diddibii galee amma yoo akkasitti tagga'uu saniin
Guyyaa biraallee mucaan kun kadeen gaddaan fotoo waliin ka'ettee guyyaa gabaatti bannaati ma jirta ante atillee achi booda hin barattaa dubbiin hin babbadatii galee. Sababa san eeggatti malee fotoo guyyaa san qofaan odoo dhaabbatee rakkoo hin qabu ture sii gala. Hinaaffaa kana dhiisuma qaban. Hinaaffaan akkamitti hinaaffaan dhiifamnaan bar wilii namni waliin jaalatu iyyuu bara amma fakkeenyaaf dhugaa dubbannaamee doktora uumama seenaan amma yeroo takka takka gara ofiitti obsiti malee siin dandeettu akka ati shamarran hedduu waliin bakka kolfitu asirratti malee mee lafarratti ati lubbuu qabdaa. Lubbuu qabda mee takkitti harka qabadhu gabbahi. As sooshaal miidiyaa waliin argan jetteeti malee uumama seenaa nuusi dhiifti. Achumatti kaayiroo kana keessatti mee guyyaa takka viidiyoo harka qabadhu waliin waraabii nu garsiisati. Ani si jammar baala akkas bilginnaa dabarsun ka kanarraa sun bilginnaa sun bilginnaa jedhama. Okay sun bilginnaa. Kamana sargii dhayitee moggaa kee dhaabattee fotoo si waliin kaasuun bilginnaa miti. Bilginnaa miti sun waan si dinqisiifattuu dhuftee si wajjin kaatu. Wallahi. Argitanii akkatti haqa biraa eegaa akka kenna waan goota agartan jara kenna gara keetta achi bilginnaa kenna kan waliin kaasuun bilginnaa miti. Amma walumaa galatti amma doktora karaarraa nama jaartii raffisanii shawwadanii ugur deema jedhanii bakka biraa dhaqanii tiriin nadhoo waliin qama'uun wajjin maal jechuun wajjin akkas jechuun ibsuu bilginnaanu. Garuu barama ijoolleen feemasii kun waa'ee ana qofa akka jaartii hunduu jaartii qabaa miti. Nama jaartiin bargillee inni gastii kanarraa wajjin kolfu mana keessaa zayitii danfifattuu jira hagani laabirraa bayuuf zayichi chakchak gootee dafee gasirraa gaddarbuu jira sodaate. Wallahi. Sun dhugaadha ima jira doktora amma fakkeenyaaf shamarri keenya dhugaa rabbi jechuun takka si jaalannaan lubbuu si baasanii. Wanni jirallee akkatti. Jaartii geemii wajjin taphattuu yoo argite anaaf haadha seena malee. Firiidamii akkanaa kan amma xiyyataa fi miti. Antara hedduu argeera miskiinuma mucootu rabbi umurii haadheeru budaan na jalaa nyaatu eddan by the way namni hundi haadha seenaa jettanii quba itti qabdani mucoo miskiin takki amala balleessite amma warri miidiyaa kun afaan takki adama dhugaani jaalata doktora sitti wallahi sitti ummanna keenya sitti marage ummanni arsiidha gandummaa miti yoo kana jedhu jira keenya dhugaa rabbi dubbachuuf hanga yookaan doktorri jaalata maaliif kabaja qabdi. Ammas deebitee adaba qabdi. Yeroo takka takka yeroon argu akka uummata keenya uummata biyyaa sanatti fakkaata. Uummata biyyaa keenya bara ammaa aslima kana uslima ijoollee namni asirratti qeessitu kana namnummaan guddaan haati xiyyafaa yoo agarte isin akkam nagaa qabdanii yaaniin si galee wallaahi isuma dhugaa isin hin jedha. Uummanni keenya kan lafarraa baay'ee kabaja qaba. Baay'ee kabaja namaa kennan jechuudha. Si jedhanii nama yaaman naannoo keenyatti ati akkamitti akkana taate fa'aa jedhanii dubbatan jechuudha. Isin akkam nagaa jirtu fayyaa jedhanii akkasumatti fakkaate amma isin jechuudha. Maaliif manni keenya wallahi sirra jaalatuu danda'an kabaja qabaniif waan saniif hin jedhuan garuu shamarran keenya maal ta'an ni beektaa jaalatanii keessa babbadan waan keessa qillan tokko beektaa yeroo namatti ka'ee shaarmuxaan keessa qillita hin deebitu baqa odomaa gaafa kaan surree godhattuu gaafa kaan qumxaa godhattaa gaafa kaan si jalee keessa baddaa jechuudha oodiisi jedha akkas taatee shamarran ta'een jaalatte jennaaniin keessa tartee Faranjii ta'uu barbaaddeefaa. Media irratti keessan geessite feeti. Akkas ta'a. Keessa badansii galee. Ufiillee wanni nu balleesse tokko maaltu jira beektaa qorsooma amma waan jedhan sana agartee arsoomni qorsooma keessattuu wayyooma waan jedhan sana agartee. Wal shakkaa jechuun isaanii jira dubbiin sun maal jechuudha. Waan santu xiqqishoo si beektaa yoo xiqqishoo aaranillee nu warra arsoomni qorsoomaatti jedhanii waan fedhan dalaganii as deebi'an sii galee xiqqoo bakka santu nu ajjeese sii gala. Rabbi alaafisa saalee amaara biyya hin agarsiiseeti. أصلي السلام عليكم أفرسو عليكم السلام. Salaam. Dhimma dhiyoo kana siinaasee ture sana. Wallaahi kan daganaa viidiyoo baay'ee too garaa nama nyaatuu fi mucaa waraabanii natti erganii haatis immoo viidiyoo waraabdii jiramti qalbii nama dhukkubsa poosatee jennaan lachuuyyuu wallaahi tiktookiin na jalaa gubee viidiyoo sana baay'ee tokko nama suukanneessaa wayite waan ta'eef jechuudha. Maal gochuun qaba rabbiidhaati amma bilbilanii haasa'uu jammaraniiru.
Wallaan hin beeku. Wallahi baay'ee tokko cinqii keessa jiru. Anamma akka atileetitti Liibiyaa nama wallaahi nama jaartii takka fa waan garaan nyaate maqaa kiyya na waamtee an dubartii keessa dubartiiyyuu dhiira dubartii irra garaa laafa dubartii keessayyuu dubartii nama guddaa taate gurraatti yoo taate hirrifadha. Jecha haadhumatii natti fakkaatti yaaditi waan gurraatti akkanaa taateef rabbi rahmata siyaa godhu. Wallaahi ilma tokkocha qabdu mana gurgurattee Liibiyaa kanatti tumaa jiran viidiyoo waraabdee natti ergitee jalumaa callise. Because dubartii sadi ijoollee artii takka argitee ta Mubaarak Gas irratti ol fiigaa oolu takka dubartii sadi obboleewwan wayitu jira. Anamma namni rakkoo Liibiyaa kanatti uumetu nama yoo xiqqaate nama 50 hin gaane. Obboleessa hiriyaa kiyyaatti warra wajjin as jiru wayitu jira. Liibiyaa kana namni akka jiruun achi jira sigalame. Rakkoon Liibiyaa kuni wallaalaan haa dhaqu sobamee haa dhaqu beekee tumameetiin keessaa obaye rakkoo Itoophiyaa tana haa caaltu jedhee haa dhaqu rakkoo ofii namni itti dhaqe. Rakkoo abbaan filatee itti dhaqe rabbi akkuma itti dhaqetti haa baasu jechuu malee yoo amma fakkeenyaaf obboleessii mucaa hiriyaa keetii kana gargaarre warra nama lamaan achi jiru dubartii sanoo akkam goonu yoo san gargaarre ka biraa akkam goonu birrii kunoo kanama gaafatan $7,000 10,000 gargaarsi nama Oromoon asirratti gootu miliyoona 7,000 sanuyyuu akka laayyootti daftee hin argitu 7 turta. So kanaaf obboleettii tiyya an bakka kiyyatti abbaan fedhe na haa jaalatu abbaan fedhe na haa jibbu gargaarsa namni hawaaraa nama buusisee birrii kafalanii lubbuu nama harkaa fuudhan obboleessa mane obboleessa tokko osoo inni jiru bakka bu'ee dhabe obboleessa tokko qofa qaba. Isa yoo garafaanatti dawwalan wallaahi birrii tiyyallee takka ittiin ergu sagalallee hin ta'uuf ibin tokkocha qaba obboleessa tiruu tokkocha qaba tamana biraa mana jechuudha. Lama turre nuti tokko karaa Suudii kanatti hafuura isaa dhabe. Amma tokkochi biyya jiru sun yoo inni Liibiyaa deemee tumanii $1,000 fidinaan jedhan yoo inni Suudii deemee marbatti ijoolleen tumteetiin riyaala 5,000 fidinaan jette. Riyaala 500 fidiyoo naan jette. 500 abbaa fedhan irraa kafalaa miti 500 tana riyaala 500. Hin kiisa kiyyallee hin baasu ijoollee na jaalatu Suudii jirtutti illee himu. Ufii deemee itti dhaqe waan ta'eef ejjannoo kiyya kun akka atileetitti. Yoo namni isin gargaaru jiraate immoo akkuma nama kamiitu osoo gasira hin dhayne maal hin dhayne birrii 50 $100 Oromoo wal gargaartu yoo qabaadhe hin gargaara. Sagalallee hin tayuufi even wallahi bakka kakadheesitti maraan akka nama kana maloonnoo waan miti hin baay'ate. Namni keenya osuma asiin baasa asiin itti dhaqa. Aychaalan maal gochuu danda'a? Atis dhugaa qabda waan kana irratti yeroo inni kun gargaarame hunda tachi ol ka'a yoo gargaarsisuu dhiifte maaliif isa sana gargaaranii dhiisee dhufa. Karaan bakka qabda. Daramee du'aa ilmaan hin dabalatu. Ammallee ka biyya jirutu dhufaa deema. Akkasinni. Biyyarraa ammallee namni biyyarraa ijoollee wayii jechuun mucaa nama 5 ta'anii asii waraanatti deemurra Liibiyaa deemnee tumamuu nu wayya jedhanii konkolaataa koranii gizee isaan haswaan kana seenan obboleettiin makkaan jirti. Lakkoofsa kenna kenniteefi magaalaa biyya kana ijaan argaa irraa utaalan. Namni 5 irraa utaalan nama 17 keessaa miliqee biyya kana seene hiriyoonni isaa kun tumamaa jirti yookiin obboleessa kee kana fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Baatii darbe keessa. Kun as nu bira jira nama as jira. Mana kana guyyaa hidhatu wajji baafne asumarra kun wanno asumarra galme. Mana obboleettiin mallaqa argitee fi makkarati galeen. Baadii makiina irraa utaalee as liifaatti dawwalataa jettee as nu bira dhufa. Namni 5 jechuudha. Kanaaf namni halkanii guyyaa deemaa jira jechuu barbaadeeti. Ka sagaleen isaan dhagamiin baay'ee jira. Kanaaf hamma tumanii yoo birrii irraa dhaabate abbaa lubbuun baasee gadhiisanii yookiin rabbi furmaata godhee fi mootummaa qayi masqalii wayii fa'aa rabbi ergee fi ba'ama fakkeenyaaf ijoollee giiftara irra hedduu maqaa dhabuun barbaadu malee warra Liibiyaa kanatti rabbiin qayi masqalii sababa godhee fi tiriin Ameerikaa deeme fakkeenyaaf. Okay, inni kun akkasii haa jennu mucaa miilli citti sana maalitti baastan? Carraan Ameerikaa deemu, Kanaadaa deemu, Awustiraaliyaa deemuu jira. Rabbi lubbuu jala haa tursiisu jechuudha. Okay, ishi isa kanaan cufneerraa mucaa miilli citte sana Saudiitti maalitti baastan? Isa boru gargaara jenneerra. Mana eenyutti?
Wallahi mana eenyu goon? Eenyuun isa gantacha qabe sila? Eenyu maal qabaree rakkata gargaaruu barbaade walumaa dhufee na bira abata sagantaa eenyu qabeef yoom qabeef kun maayii kana dhufee I don't know. Kaleessa abdiin dheengadda kaleessa na dawwalee ijoolleen nu arrabsaa jiranii minam jennaan arrabaa fi miti mucaa rakkataadha hin gargaaramuu qabaa ayyaana irra bu'e jedheeni yoomitti sitti tola jennaan arbaanatti tolaan akkanaan jedhe kamsa tolanaan kamsa tolan arba magoora yenni mana abdillee yoo gootan yoo mana kiyyallee goone mana birallee abdiitu dubbate okay boritti jechuudha okay jechuun mana keessa ta'u mana isaas ta'u rakkoon qabunni waan nan mucaan gargaaramuudha baguma yaada qabaatan waan kana bor viidiyoo jedhu deemi maal jedhe hojjedhu boru obboleessa keenya mubee kam akkatti akkuma kamiduun dalagadha jedhee biyya bahee miila lamaan dhabee mana abdii geetaachotti gargaaraa jedhi. Okay. Siifi eenyutu irratti argama achirratti? Yoo isa ta'uu dhabe immoo siif abdii dabalatee eenyuun irratti argama? Amma feemasoonni baay'een maayii kana na xamadaa jiran beektaa yoo ani mana kiyya godhe feemasootan dhufne jira girgirri biraattu kaa dubbii ofirraa eeguun bareeda beektaa saaliyaa koo. Wadheera dubbii. Anillee yoo mana abdiin taane immoo maannim kamaanni mayaansiif mana naman dhayidheetu jira feemasii salani. Feemasii manni feemasii ani dhayidhee jira. Ishee. Kanaaf yoo mana abdii goone moor bareeda mucaan haa gargaaramu. Achumarratti wal ildiimaa. Naa namni an illiimu tokko hin jiru. Wallahi namni an illiimu tokko hin jiru. Erga mana walii hin dhagne waliin jaallattanu jechuudha bar. La wal jaalalaa miti jibbaami. Ani mana kiyya hin dhufu hin godha abbaan firee haa dhufu ka barbaade haa gargaaru kophaa kiyyallee nama gargaarsuu danda'a. Nama ofitti amanuun. Garuu moor mucaan haa gargaaramuu barbaadeeti malee ani bar mucaa gaafa isin tokkummaa shanan gibee ijaara jettanii ofirraa gad darbitaniyyuu nama sagalee ta'e. Gaafa sana kanaaf hin qabee jiraafani dubbii kanaan kanaaf si gaafadhe. An dhugaa isinitti huu barbaannan gaafa feemasoonni shanan gibee wal guuttee nuti ijoollee sanyii mootii jettee qarqar jettu mucaa nama sagalee ta'eefi nama akkaawuntii baneefi nama mattaaqaa baneefi sagalee miti. Kan jalaa owwaate si. Soddoota kennaa kabajaa qabnaan isin soddoota kabaja isinii qaba. Garuu ijoollee soddootaa kana wal afaan fiduun barbaadon wanni hundi anaan hin ta'in balaa ofirraa eegifu malee ምንም ችግር የለም ኡስታዝ ምሳሌ እንገደ ጊዜ ገርጋሩ ፌመቲ ተኮንቀረን ዛራ እንገደ ጊዜ ገርጋሩ ፌመቲ ተኮንቀረን አማሲ ሲገርጋሩ በርባደ ፌመቲ ተኮንቀራቹ ነበር ባጭ አልহামዱሊላህ ኡመተ ነው ወርደ ሁኩማ ተማን ቀባ ዋንተ አማ ትጃርተው በርባደ አማሲ ትፎሩ ደንዳይም በርባዳ ሲገርጋሩ እንድደምት አስሊ ቆይ እንደም ዋ ወይ እንጎዳ ሙስሊ ቆይ የቸዴ እንገደ ጀተ ሰነ ኢረዴቢ አመጀ ተከቱ ወራበቹን ራፈደ ጋፈስ ካሚ ኖ gaafuma san tare sun gaafa dheerume waan akka gootu gaafa dheerume waan akka gootu laafum paasi ta'eera afarso duu amma ati namni viidiyoo hojjedhu jedhu ati manuma abdii jedhe hojjedhu deebi bakka manuma abdii keessanii jedhe hojjedhu manuma abdiiti jedheen viidiyoo hojjedha okay isa maanaa dubbadhu isa dhiyoo kana naan jette sana jedhi yoo ati heerumte maalan godha jette yeroo darbamaan jiru bira tareera saalii koo amma dhagaa yaatillee waa tolfattee dhuftee osoo gaafa san ta'ee jedhamee illee dhageenne. Wal jaalatanii isin akkatti wal jala deddeemtanii ijaaraati wallaaltani. Kam inni immoo? Eenyu daraficha biyya keessa yeroo inni maqaan isaa. Heydari. Heydari. Asli ma. Okay, koi yaada leenca darbachuu jijjiirte moo? No. Gabbi. Qalbii bal'aa. Heydar dhageettee dhiyoo kana isiin warra sirbinaa waan jedhee barreessee dhageettee ol baafte. Torbanis hiike jennaan hin lakkinanii kin jaarsa kiyyatti. Kolfii guyyaa san hin kadhatte. Rakkoo jira lamaan jidduumma. Ummata kiyya qaaliif gaarii obboleessa keenya mubee gargaarraa mubee kamiili lamaan irraa waan hojjetan gargaarraa hundi keessanuyyuu ila amma akkana gootan. Qaani hordoftoota kiyya baay'ee tokko waan isin jaaladhuuf beeytanii dhiyoo kana amma mucaa wayita sanatti ergatee waan ittiin yaalamuu dhabee Xuqur Ambassaa jiraa jedhe naanuu faa rabbisii haa kabaju yommuu isaan waan ittiin yaalamu argitaniif kaleessa
mucayyoo wayillee eenyu Bakar Adam naan jette wayi Sumaalee karaa natti ergatte. Akkaawuntii fudhatan namoota baay'eetu iyyuu mallaqa ergeef risiitii na ergitan. Waan rabbii gootan asirratti dubbate ol baasullee gaarii miti tile dhubbaa gaarii miti. Kayrii keessan rabbi isinii haa katabu. Thank you so much. Ani baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja kanaaf natti toltan. Anumaa waan beekne wallaala asirra nama arrabsaa oolu kana amantanii jechuudha. Ijoollee nama kaleessa haadhateen obboleettii teena ta ilmaan sadiin agarra jettan gargaartan risiitii ergitaniif naa ergitan galatooma. Thank you so much. So borumootu obboleessa keenya san kiraanchii binnaa fi waan wayii godhuufii qabna. Dalagaa wayii uumuufii qabna. Siigalee ishaarama wayii buufachuu qabna. So kanaaf boru guyyaan arbaa afarso roobi boru roobi boru. Boru arbaa miti lakki. Maksanya ta'edhan sadi. Roobi iftaan jechuun iftaan roobi iftaanii saaliyaa jala jirta. Saaliyaa iftaan guyyaa roobitti kibxataa miti. Guyyaa arbaa jechuun guyyaa arbaa. Guyyaa arbaati. Guyyaa arbaa ni gargaara. Bormalee iftaan. Yaa sabtii kana biizii qoraan oollu guyyaa sabtii kana namni geemii qabaa lolaa isaa qopheeffatee dhufaa sagantaa garaagaraa qabaa sinigalee miti sabtii kana biizii qoraan oollu. Nama gargaaru nama ga'uun qofti gahaadha. Abbaan rabbi isinii laaffise koottatini $10 $5 dhibbaayyuu miti dhibbiin guddata. 10 yoo ergitaniin mucaasa waan barbaanne godhuufii dandeenya. Abiifti. Akkasuma boru malee iftaanii jechuudha. Boru kiiftataa iftaan arbaadha. Iftaanii. Jaartiin si dhagaa jirti. Jaartiin maal hojjetamaa jirta afarso itti hime. Waan ammaa sammu. Lulaa san fuudhanii tashee qaba. Takkooti Joorji ilaaltee haraama jettisa. Fuudhee seera wal jaallannaa bara. Fuudhiyetti. Oh museena. Anjaalanna laa dubbiin gaafa akkas taate baddee fuudhee wal jaalanna. Warri sagalee sii ta'uufi. Dura adiloo. Laa dhagaye doktora hin jaalanne museenaan maal jedhan ni beektaa? Fuudhee wal jaalanna bar jedhan dubbii keessatti laaqan sii galee. Shakki. Akkasi bakka nagaan tura yeroo gaarii qabaadha. Waddaachuu Okay, nagaan deemu doktora jabaa. Saaliyaa yoo as jala jiraatan hundi keessanuu mubee guyyaa roobitti viidiyoo hojjedhaafi. Thank you so much. Waddaachuu kunooti mubeen as jala jira dhufe. Guyyaa roobitti kaleessa itti himeera. Guyyaa roobitti hojjedhaafi hundi keessanuu obboleessa kenna mubee guyyaa roobii bira dhaabbanna. Baay'ee eegaarra doktori Shimee kiyya bakka waluma jalaa baafna ishii kun akkatti namni hundi ol seenee boo'aa si argaa jira akkasi. Thank you so much. Nwaddaachwaለን እናከብራችኋለን ረቢ ስናከባጁ ባይ ባይ ሳሪኮ ሀቢብቲ thanks so much TF thanks so much galatoma ulfadda walla la ilaha illallah duru jannan ha sambade khalas ada senarka ililin kurasa di jira namni kurasa di ilili tokko ilili no gota rakkom ilili guta guys ilili ros amma ilili gutu dadabna isin warri leen camma keena to kennu dadabna ilili takka dadabna ni nam sadi bira tabi tawo be lama tay tapi goram leen camol gara namni tokko ababa tokko video leen kana nu wara be jira nuyu warabanne mal nuyu halkane noru mal barbachi samme video doctor onne sagal na datte tabe lama tay baraji dabili tabarumat dabili download go post godanna koy enyu jira dabili dabil tabarumat dabil akka jarin dhagenetti dabil agahatu majir sartu ka waya da doctor tamni tababe lamni taka sartu gale to mulfad wallahi dabil guys akka horachin dhagene dabil
ሳርዬ ገለቶም ወልፋድ መንግስቴ እኮ አካዋሪ አቺን ዳገነ ዳብሌሽን ገለቶም ወላ ሳርቱ ከናማ ሞዲተረ ከኔ በቃ ኦኔ ኮ ከሰት ሲዳ ዳቦፊ መነኮቲ መንግስት ያጣጥ ጊፍተረ ባየ ከባ መነኮቲ ሞታም ነው በቃ ከጉያ ጋፋ ነቢሌኔ ሚውት ጎዱ ሰናከን ጎነ ብቻ ናጋማ ሞዲተር ለማገዱን በራለ ቆይ በረድ ሞዲተር ጉቱን ከናፍ እንዴ ጉያ ከን ጎሁንዳ በረችቴ በር አሬ ተከነኩ ነው ሳርቱ ገለቶ ሙልፋድ tamni bareedaan kun waraabamaara bareedaan kareem ture sani mare amma fokkate balu jollenti abdii kutani gaayitani duraanuu ijoolleen kan kee maal inti hedhee fidman dhufee mana kee ol sii kaase malee saartuu galatoom ulfaad efi keenya galatoom kabajame ulfaad akka hundaati qabu fooloo godhaafi amma eessaa kaataniiti leencis waraabameera angaa gidduu isaa arginaan ol ka'ee bar osoo qumxaa ofirraa qabaatte salphannee ol salphadhee bar siraa dhuga awuuzu billah maayeen utuu duuba koo kanaan kun hin jiraanne achi si qadhee of saaxilee barsila. amma achi yeroo raaybii galtu silaa asii ol mul'ata waan ta'eef qumxaan galee otoo saleecha sirra gadhii sana ol kaatee si waraabbata. Anas mana wal marraa surreen nu been. Waan rabbi. Gubaadha amma gubaadha deetu malee. ati surree godhattaayidha. alatti miti gaa. Jaartiin doktoraa surree godhatte argitanii duriyyeedha. Suuraa isii garabbaxa adeema raggaxaa hundi keessa. Ndee mana koo keessan jira maal rakkoo? Namni laayivii waraabu bar mormumaa ol mul'ata. Deema. Yeruma hundatti hin kottu surrichi carraa qabaa. Dhugumaa bar naante surrichi carraa qabaan. Bifti isaa si jammar biluudha amma biyya kanatti namni biluu qabu mangistiidha. Maal barbaaddarre? Na argitanii silaa? Qamisii fakkaata sin agarre. Anuu sin agarre. Sa'aan ganaadha bar sa'aan ganaadha. Sa'aan ganaadha doktor. Miira keessa jirtaa? Maaliif ijoollee kan Shabira. Shabaab guutuu qaatan namni shambira shan namni afur. Namni afur. Namni afur. warri mana kan koo kennaa neetwoorkii kooti moo isintu kennaa jiru abaaboo torbana hanqate. Nu guuteera. Guutten nama afur take. Guutaa. Ara guutaa baaboo sadii. Guutten alhamdulillah. Salaam no? Geemi taphataa geemi beellama haaraseera hojii. Wallahi leenca wal garafaarra qabxi seeta kuma dhibba wal fuune taaftamaan godhin dhayite. Balaa buuse doktor. Rakkoo kee booda nuti geemi beellama taphataarra hayyee booda. Maasirkii ittiin taphataarra ka. Ijoolleen kan kee deemanii naaf godhan subscribe naa godhaa. Ittiin moofan taphataarra. Ani siif erguu seengaraanii. Saartuu koo galatoon bulfaadhu wallaa. Bakka saartuu kana wallaa akkamiin godhaan keessaa naqeen galatoon fadheetti wal baruun qaba akka. Shabaab daabilii qabdanii? Shabaab thank you so much. Guyyaan haadha seenaa haa bareeduudhaaf. Guyyaan kee haa bareedu. Ari kamisaa? Guyyaan koo haa bareeduuf. Dhuguma carraa qaba silaa uzibillaa shirkii ta'a malee uffanni kan koo silaa maali
duraan argadheen beeku dhugaadhaan ijoollee. Shabaab taappii wara. Nuti Sheeka simaan ne wara. Mootamni adabbii kee himaa dhufa. Eka siin jedhee bar ijoolleen dhibbi tokko deemanii natti haa dabalaman. Kuma 33 irra jira kuma 34 seenuun fedhaan. YouTube moo? YouTube naaf haa godhan. Guys, deema baay'oo isii jala profaayilii isii jala gatuqa. YouTube isii subscribe Yookiin godhaa. kan kee jala naa kaa'e doktor. Baay'oo kan kee jala naa kaa'e amma kuma 50 amman galutti.